Si'uma geggeessa waamarraa hojii akeekee kan dinqisiifamte mootummaan kee jabaate kan hundeeffame hojii akeekee kan dinqisiifamte mootummaan kee jabaate kan hundeeffame. Okay, maal keedha? Manaakoti. Haadha manaa keeti. Eeyyee. Haati manaa kee maal taate? Oddoomsa irratti opereeshinii yeroo lama taate amma immoo amootii keetu xaaxarii qaba baay'ee guddaadha opereeshinii ta'uu qabda dirqamatti jira. Sadaffaa. Eeyyee sadaffaa. Infekshinii qabaadha. Garaatu. Amootiirra. Amootiitu? Infekshiniis qaba. Akkamsi godhaa? Naquuqa. Erga dhufee immoo kunoo sitti nara rakkata. Rakkee rakkaa'e. Maal hojiin keeti? Hojjeta mootummaati. Amiin. Amiin. Thank you. Out! This woman was made a surgery twice and again suggested to be made a surgery for the third time because it was confirmed that there is a son in hell. Watch a screen, watch. Out! And it's a thing download go down in motion together. As man of God touched the husband, the power of the Holy Spirit is being transferred to the wife. Watch a screen, watch a screen, watch a screen. Watching. Watch a screen. Watch Abba Manati Singalem. The spirit also entered to the husband. Amen. Both of them are under the power of the Holy Spirit. The fire is kindled even to husband too. Keep watching to the screen. For both of them are under the influence of the power of the Holy Spirit. The mighty name of Jesus Christ. Jabasa semak agokta Yesusi. You are free. Kay Polit. Yay, Kay. Bilisa batanitu. Ani bilisa vera. Now she is confessing. Ani kamera. I am released. Ani kamera. I am released. Ani bilisa vera. I am set free. Hallelujah. Hallelujah. Kayon na galatifan. Join me as I Ani celebrate. bilisa vera. For I am set free. Ani bilisa. I am set free. Ara waan nuti agarsiifte gooftaa galateeffadhu. We thank you. Gooftaa galateeffadhaa fi harka keessa walitti buusaate. Had a show. For you gave us your mercy. Hallelujah. Amma maltu Ayrobba manakir kesirra kai maltate. Ilallahi. Ilallahi. Malal barbadi. Adana raita ature gaddeebiyam. Ita ture. Amma Gaddeebiyan Injuru? Injuru. Uga? I had something like swelling, but not that swelling right now. Hallelujah. Amen. Amen. Abba manakesi kadatesh. Amen. Maltate to dafkite daasirtem. Anum beeku vibrate na godhe bakka waan bakka. I don't know what happened to me, but I Galateeffadhaa fi something vibrating me. It was what he was expressing. Maqaa kee sarara akka dhufteef gochaa Waaqayyo siif godhee dhugaa ba'i. Maqaan koo Lidatee Guutaa jedhama. Inni na bukkee jiru abbaa manaa koodha. Nuun kan inni dhumne magaalaa Gimbiirraati. Kan inni irraa fayyee
infekshinii da'umsa dura da'ee yeroo hundee jiru sanatti infekshinii godhatee naan jedhan. Infekshinii yeroo godhatu sanatti hin taa'u hin nyaadhu hin dhuguu baay'ee na dhukkuba dhukkubbii isaa humnaan ol ta'e achumaanii mana yaalaatti gaafa deebi'eedhu iddoo opereeshinii sana hin miicuu homaa tokko jijjiirama na agarsiisuu hin didee hin miicuu homaa tokko jijjiirama na agarsiisuu didee baay'een deddeebi'a 14 hospitaalatti deddeebi'a kanaan utuu rakkadhu baay'ee matuma ji'a affaa kaasee hanga ji'a kurnaffaatti kanumaan rakkachaa ture. Bakka dhiphina guddaa keessan ture walla qabu ganna qabu dhanteessisuu na raffisuu utuma jedhu dhukkubi kun infekshiniin kun jechaadha walitti na goobeessee jilba qabadhee deemuu tankee utuun kanaan baay'isee rakkadhu rifeer na godhan Finfinneetti rifeer gaafa na godhanii anoo rifeerii koo sana fudhadheeni addana dhufe hospitaalaa ba'e gaafa addana dhufee jedhu achi magaalaa Gimbiidhaa fuutanii deebinaa ofii keessanii dhaqaa kadhachiisaa fi malee ishee fuutanii deebinaa haalli isheen keessa jirtu baay'ee rakkisaadha ittiin jedhan maatii kootiin jechaadha abbaa manaa kootiinis anoo lakkii deemuun qaba jedheen isa immoo bakka qorichaan si yaallaati ji'a tokkoof 14 addanuma ciistee yaalamuu qabda qorichaan asitti si yaalladhaan jedhan innaan lakki ji'a tokkoof 14 saddenan ciisu waldaa raaraan deema malee dhendidee achii ba'ee gaafa nu feedu asii toora kadhataan argadhe isan sila makiinaa keessa iddoo nama sadiin ciisee dhufe baay'ee rakkachaan dhufee maddana gootti hospitaalaa san beechaadha. Gaafumanii gubbaa mana kadhannaa keessa jiru wal jedhee taa'uu nan danda'e isan sila miilan fuune miila fuuchuu nan danda'e miilli koo kun na qabamaa hin ajjeetu harki kun na hiitee jira harka namaa waan hin baadhee deemu natti fakkaata gartokkeemti koo kun baay'ee na dhukkuba laphee koorra baay'ee na dhukkuba morma koo jala baay'ee na dhukkuba morma koo na qabatee jira dhukkubi kun baay'ee manatti ulfaata hanga ji'a 5tti kanaan utuu rakkadhu gaafa ulaa kana ga'u of danda'uu nan jammare gaafa mana kadhannaa keessaa ba'ee ulaa kana dhufu sansila deemuu dandeenye deemaa man dhufe ulaa kana ga'e achi raajii naa kadhatanii gaafa naa kadhatanii jiranii harki koo inni silaa na qabatee wal fuuchuu dadhabus harki koo akkuma namaa tokko ta'e mormi koo inni silaa achi gaduu jedhu na dadhabsiisunis mormi koos naa fayyee nyaachuus nan danda'e sansila nyaadhu hin dhugu as mana nyaataa deemee qee nyaadhu nan nyaadhe nagaama koon ta'e inni laphee koo jalaa na hiitee sin fayyee dhukkubee kee kunii gara tiruutti si geessan isaan naan jedhan sunis baay'ee na yaaddesseera sababa ta'eef infekshinii uumee jira baay'ee infekshinii guddaa qaba iddoon opereeshinii ta'e sun infekshinii guddaa qaba walitti na goobesseera hin danda'u anoo kana hundumaa fudhadhee gaafa addana dhufu nan fayyee 14 mana kootti deebi'ee nan taa'e gaafa fayyu dhukkubbiin tokko natti hin nagahamu irraan inni ilaalus inni nama lawus hin dhiise fayyaama normaaliin ta'e gaafa inni gara Finfinnee deemee ilaalamu waa tokko iyyuu dhibeen tokko si keessa hin jiru infekshinii qaba ture infekshinii gurguddaa qaba ture infekshiniin sunis badeera naan jedhanii asiis hospitaala Gimbii deemee ilaalame ammoo fayyiteettaa naan jedhanii kanaan sabni waaqayyoo dina jirtanii guddisaa waaqayyoom naa galateeffadha. Ayyinee foorishne gooftaaf galata jabaa fenna. Egaa isheenis haasofteetti waan isheen hin haasa'in haasa'i. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Dhuguma akka isheen jette bitootessa bara 2013 hanga waxabajjii 30 bara 2013 ji'oota 4 hanga ji'oota 5 jiran kana gidduu guyyooti nuti dabarsine guyyaa ulfaataa guyyaa rakkisaa ture. Guyyoota kana keessatti ka'umsa isaa da'umsa irratti saayikooloojikaalii wanti isheen itti miidhamtes jira. Opereeshinii isheen ittiin ishee gargaaranis opereeshinii baay'ee hamaa ture. Opereeshinii sanarraan kan ka'e opereeshiniin sun infekshinii godhatee guyyaa nuti mana qorichaatii baasnee manatti fuunee gallee kaasee olin jettu gadin jettu hin nyaattu hin nuddu hin raftu. Ji'oota 4 hanga 5 ta'an kana gidduu tarii mana jenna malee kan nuti itti dabarsine
hospitaaluma Adventistii Gimbiitii fi manneetii qorichaa naannoo magaalaa Gimbii keessatti argamanidha. Kana keessatti na waraana jetti, na guba jetti, na waraana jetti, na guba jetti baay'ee dhiphatti turte. Kanarraan kan ka'e maal wayyaa jennee baay'ee dhiphannaa maatiinis koos kan ishees maatiin nutti dhiyoo jiran hiriyoonni nutti dhiyoo jiran baay'ee dhiphatu baay'ee gaddu turanii utuma kanaan jiru immoo gara dhumaa ga'ee ji'a waxabajjii keessaa ammas ciistee yoo xinnaatee ji'a tokkoof torban lamaaf walitti buustee akka isheen ciistu ogeessi mana qorichaa erga ajajee booddee amma kana akkamitti ciisuu dandeessi ciisuu hin dandeessu opereeshinii sadaffaa ajajanii jiru. Amma kanaan dura opereeshinii lama taate sadaffaa akkamitti taasisatee irraa bu'uu dandeessi kun ta'uu hin qabu jennee ishee wajjin murteessine gaafa addana dhumnu harki Waaqayyoo ishee qaqqabee fayyinni arrasin agartan kun isheedhaaf ta'e anis gammachuun argadhe kunaafuu sabi Waaqayyoo olmaa Waaqayyoo nuuf oolte kanaafi bakka jirtanii ol kaatanii harka keessan walitti rukuttanii kan ililchuu dandeessan ililchanii akkasiin Waaqayyoon nu galateeffattan jenna maqaan Waaqayyoo galata Waaqayyoo haleluuyaa Nooraa sabni ulfaadhaa kabajamaa guyyaa gaafa sanaatii kaasee waan tokko rakkinni hin argine as dhufuma keenyarraan kan ka'ellee dhokataan wanti lolli garaagaraan mana koorra ture maatii koorra ture amma tokko hin jiru nagaa kootii maqaan Waaqayyoo agalateeffamu. Galata daballa gooftaadhaaf ammallee. ወይዘሮ ልደቴ ጉታና ባለቤቷ ከምዕራብ ወለጋ ዞን ከግንቢ ከተማ ነው የመጡት። በወሊድ ጊዜ የቀዶ ጥገና ተደርጎላት ከገባች በኋላ ያ ቁስል አልድን ብሎ እንደገና ኢንፌክሽን ማለትም ቁስሉ እንደገና አገርሽቶ በጣም ያማት ነበር። ከዛም ሁለተኛ ቀዶ ጥገና ተደረገላት። መዳን አይደለም ወደ ሌሎች ሰውነቶቿ እየተላለፈ በጣም ያማት ነበር። ሰውነቷን መቆጣጠር አትችልም። ቀና ብላ መሄድ አቅቷት ጎንበስ ብዬ እኔ በእጄ ጉልበቴን ይዤ ነበር የሚሄደው መንቀሳቀስ አልቻልኩም። ከመጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ዳነችበት እስከ ሰኔ ወር ድረስ ከ4 እስከ 5 ወራት ለሚሆኑ በየሁለት ሳምንቱ ሆስፒታል እየተመላለሰች ሕክምና ይሰጣት ነበር። መጨረሻ ላይ እነሱ ወደ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሪፈር ነበር የጻፉላት። ከዛ እንግዲህ አንድ ጊዜም ደግሞ መጨረሻ ላይ ሆስፒታል ሁለት ጊዜ ከተደረገችው የቀዶ ጥገና በተጨማሪ ለሶስተኛ ጊዜ የቀዶ ጥገና እንደሚደረግላት ነግሯት ነበር። እንደገናም ደግሞ አንድ ወር ከሁለት ሳምንት ያለ ምንም እንቅስቃሴ መተኛት አለባት ብለው ወስነው ነበር። ይህንን ጊዜ ሁሉ እንዴት ትተኛለች ብለው ቤተሰብ በጣም ስጋት ነበር። እሷም ደግሞ ስቃዩን ታይ ነበር። እጄ በጣም አብጧል፣ የኔ እጄ አይመስለኝም፣ ምግብ መብላት አልችልም፣ ደረቴ ላይ ያበጠ ነገር ነበር፣ በአጠቃላይ ሙሉ ሰውነቴ እኔ ማዘዝ አልችልም፣ በጣም በዚህ ሰቃይ ነበር ብላ መስክራለች። እነሱ እንግዲህ ሪፈር መሄድ ተተው ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን ነው የመጡት። እዚህ ከመጡ በኋላ አሁን በቪዲዮ ላይ ባያችሁት መልኩ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ከጸለዩላት በኋላ እኔ የዛኑ ቀን ወዲያው ከደረቴ ላይ የነበረው እብጠት ተወገደ፣ ከእጄ ላይም የነበረው እብጠቶች ሁሉ ተነሱ፣ ሰውነቴ ወደ ቦታው መመለስ ጀመረ። ከዛ በኋላ ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔር አዳነኝ ብላ መስክራለች። ከዛ በኋላ ፍንፍኔ ሄደው ታይታለች። ስትታይ ሙሉ በሙሉ አንቺ ነፃ ነሽ፣ ድነሻል። በፊት ከባድ የሆኑ ኢንፌክሽኖች ነበሩ፣ ቁስለቶች ነበሩ፣ አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ድነዋል ብለው ነገሯቸው። ባለቤቷም እንደመሰከሩት ደግሞ እሷን እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ በዚህ አይነት ሁኔታ አድኗታል። ከቤታችንም ደግሞ በስውር የነበሩትን ውጊያዎች እግዚአብሔር አስወግዶልናል ብሎ የእግዚአብሔርን የማዳን ኃይል መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን።